sabboota yoo jennu baraanii lammiiwwan biyya keenyaa dura dagaraanii saboonni biyya keenyaa dura irraa yuumaata 80 otoo wajjin jiraatu. Garuu wani dhugaa ogaa taa'ee yaadu saboota kan immoo jaalachuu barbaadu. Kan akka Guraagee, Sidaamoo, Amaaraa ogaa ijaaramu keessa jiraatu. Tigree Boonsoo Shittee Oomoo fi Agawu baraadhaan isaanii oomoo irra ta'u. Walaayittaa Bultii Abiyaaf Abbaata nyaata aadatii fi bichaa nyaatan. Beekaa fi Daraashee Saawoo Biree dhufe bara Oromoo faana bishaan keessa dhufe. Affaariif Geedoo Alaabaaf Sumaalee baay'ee mana ishee sirba isaa yoo ilaalu. Homaan bareedan yoo taphata sirba ijaan argaa isaanii keessi kan koojii ba'a. Akkas jettee yaadataan nama godha keessaa yaadni kan kee godhu kufaatu si keessa. Tokko nama dhisee ofii godhukuma kan sii baadaa ta'e isaa dhuma. Kan keenya jaalatta gammaddee sirbitaa kan namaatti garuu maaragaa dhoofita. Dinnichaa nyaatamu, handaaqoo nyaatamu, kuskutii nyaatamu yoo barbaade jiraamu ati baasii kan jedhee dhiisamu. Mee amma arrabaa tolfattee wajjintu amma aadaa walii sarabsitee jirtu argaa wajjibitee waliin adamsiti eenyummaa walitti waliin adamsiti affaaris ta'ee fuutaan baaruu argobbaa dhalatu silleetti sabaanadda boolii midhaanitteetti baskeettoo ambiiloo saa'oo fi harani daawuroo daasee yoo keessa mari daarzee bileen beejaa diizii fi qabichoo aarii bannaa beekii yoo chakkichoo kontaa maajii bulchii boosoo fi oromoo yaamii gaammoo goofaa saayii ta'us oromoo Guraagee ta'ee Tigree walaayittaa Agawu ta'ullee adeemsa qabata. Keekoma jaalattee kaan tuffachuu maali? Saboota kan argaa jirtu tokkodha. Amiree jiru. Maalummaa yaadichaa yoo eegaraa dhufi akka wal kabajee hojii jiraa dhufi. Osoo waliin tuqin osoo waliin laatin sanduuqa duwwaatiin osoo waliin laatin rakkina keessatti akka wal beekuuf daandii badii irraa akka waliin dhufu. Garuu namni ammaa boqaa yoo san yoon beeka eeboo jibbaa qaree ajjeesu waliin Turaa wal gargaaree haasaa waliin baasu daandii kufaata irraa qabee wal kaasu riqicha bal'ina duddaan gareechise jibbaa wala keenya wal jaalachuu dhiise dhaloota of malee kan namaa dhageenye dhaloota waan jedhe hojjechuu hin dandeenye. Gaariif ta'uu didee badiif garaa dhaaba osoo waliin dhaa'uu walitti dhaaba. Annugaa sitti maana keessa yaadu wanta akka jaalalaa addunyaa jiru namni wal jaalata bakka guddaa qabu bu'aa baay'ina yoo waliin nama ta'a. Milkaa'inni qabu jaalala irraa marga nama wal jaalatu wanta yaadessadha. Wanti bu'aan qabe jibbaadha maleessa jaalala jechuun barbaadaa qabeessa. Ilaa yaada tokko sirriitu baddaa ilaala wanta hundarraa yoo jaalatu jala. Kan namaa kun ajaa'iba bineensuu wal jaalatu. Namni ilmoo dhaqee maaliif dabarsedha? Simbirruu qabdaa qabdi gargar hin facaatu. Sanyii ishee waliin ta'ee irbaata hin addaatu. Waraabessi qooqa isaa qaboo waliin hirmata. Gaddaan gammachuusaa waamee waliin hirmata. Abdul Rashid garan jawabu osoo ilmoo midhaanuu ishee dhasii taatu kan inni gamtaa kaadee tokkummaa diina miti nu wal gargaartee nama guddaa ta'e. Arbi duudhan suni jireenya walii ta'uu buna wal awwaalu barbaadee wal harkisanii isaa wal laalu bineensa bakkee yaadnee gamtaa walitti laalu akkamiin osoo wal dubbisa galatoom. Kemudian Abi juga. Oke. Waduh malah tak ada yang mau